Ashama harka fuuni daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraansa Dambooroo waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree fi Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaatti waraanni Bilxiginnaa humnaan qabanii leenjiitti nama geessaa jiru jedhame. Godinaalee Oromiyaa garaa garaa irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 10 ta'an waraana bilisummaa Oromootti dabalaman. Loltoonni kunneen meeshaalee waraanaa qabatanii dhaquun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo sittiin gabbisaniiru. Ajajaan poolisii magaalaa Dabra Birhaan namoota hin beekamneen ajjeefaman. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjiin ana Maanu'eel Laggaati. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraansa Dambooroo waraana Bilxiginnaa haleeluu beeksise. Guyyaa kaleessaa jechuunis adoolessa 14 bara 2023 humnoota mootummaa Bilxiginnaa magaalaa Nagallee Booranaa irraa reeshina geessuuf kaampii qalqalchaatti imalaa turan irratti tarkaanfii fudhachuun hedduu ajjeesuu fi madeessuu odeessi waraana bilisummaa Oromoo zoonicharraa nu qaqqabe ifoomseera. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka addaa gaara Sibuu jedhamutti haxxee hidhuun haleellaa fudhate kanaan loltoota Bilxiginnaa 67 ajjeesuu ibseera. Kana malees hedduu madeessuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkachuu danda'eera. Dishqaa naadura qabu tokko, BKM tokko, kilaashii Turkii 7, AKM 8, rasaasa dishqaa 4700, rasaasa BKM 2986, rasaasa AKM 5280 fi boombii gosa garaa garaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii gochuunis beekameera. Oduudhuma wal fakkaatuun achuma kibba Oromiyaa Liibanitti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa waraana Bilxiginnaa haleeluun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkachuun ibsame. Lola kanaan dishqaa Turkii tokko, Bireena 2, Isnaayiperii tokkoo fi qawwee AKM hedduu hiikkachuu odeessi nu qaqqabee addeesseera. Gama waraana bilisummaa Oromootiin injifannoo boonsaa akka argatan yoo ibsamu, hanga oduu kana qindeessinetti gama mootummaa paartii Bilxiginnaatiin garuu wanti jedhame hin jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree fi Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaatti waraanni Bilxiginnaa humnaan qabanii namoota gara leenjii waraanaatti ergaa jiru jedhame. Mootummaan Bilxiginnaa kallattii adda addaan lola oofumaa banuun kasaaraa guddaa keessa kan gale ilmaan Oromoo jumlaan ugguruun humnaan gara dirree waraanaatti geessaa jiraachuun ni beekama. Aanaalee weerara faannootiin hedduu miidhamanii fi wareegama ulfaataa baasan keessaa tokko kan taate aanaa Jimmaa Raareetti waraanni Bilxiginnaa namoota nagaa, dargaggoota akkasumas namoota xaa'oo fudhachuuf deeman humnaan qabuun gara leenjii waraanaatti ergaa jira. Yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun qabamuun ukkaanfamanii akka jiran maddeen nuu himuun sababa sodaa nageenyaaf jecha maqaa isaanii akka adda hin baafanne himaniiru. Oduudhuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaatti dargaggoota araddaa dakkuu kittoo irraa xaa'oo bitachuuf gara magaalaa Incinnii dhufaa jiran nama 10 qabuun himame. Dargaggoonni kunneen guyyaa kaleessaa gaafa adoolessaa 14 bara 2023 akka qabaman odeessi Gadaa Miidiyaa Neetwoork qaqqabee ni addeessa. Dargaggoonni kunneen erga qabamaniin booda leenjii gaachana sirnaa fudhattu waan ta'eef eessayyuu hin deemtan jedhamuun ukkaanfamanii akka jiranis ibsameera. Akka maddeen keenyatti dargaggoonni yeroo ammaa kanatti qabamanii jiran baay'inaan 20 ol akka ta'e ibsuun isaan keessaa kan adda baafatan maqaa nama 11 nuu eeraniiru. Isaanis Kumalaa Lammaa, Nagaasaa Dajanee, Abbushaa Birruu, Gaaddisaa Raggaasaa, Fiqaaduu Geetachoo, Tolasaa Asaffaa, Taaddasaa Lammaa, Caalaa Gurmeechaa, Tsigguu, Asmaraa Nagaasaa fi Guutaa Hayilee kanneen jedhamanidha. Kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti humnaan qabanii gara adda waraanaatti erguun hammaachaa akka jiru irra deddeebiin gabaasaa turreerra. Godinaalee Oromiyaa garaa garaa irraa loltoonni raayyaa ittisa biyyaa 10 ta'an gara waraana bilisummaa Oromootti makaman. Loltoonni kunneen meeshaalee waraanaa hedduu qabatanii dhaquun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoos ittiin gabbisan. Uummata Itoophiyaa burjaajessuun cafaqee bituuf yaalaa kan jiru mootummaan Bilxiginnaa iddoo hedduutti kasaaraa guddaan isa mudachaa jira. Loltoonni inni abdatee ittiin dhaadatu hedduunis sirnicha sirna nama nyaataa ta'uu hubachuun ganuu irratti argamu. Keessumaa ilmaan Oromoo miseensa raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa, poolisii naannoo fi milishaa ta'uun utuu hin beekin sirnicha tajaajilaa jiran qabsoo saba isaaniitti makamuun akkaan dhaga'amaa jira.
Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa gaafa adoolessaa 13 bara 2023 miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu irraa qawwee AKM dachaatu tokko rasaasa 200 gumbii 2 fi hidhannoo tokko qabachuun waraana bilisummaa Oromootti makamuun dhaga'ameera. Gaafa adoolessaa 12 bara 2023 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii fi Gaa'oo Qebbee irraa miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 3 qawwee AKM Turkii tokko dachaatu 2 rasaasa 600 fi hidhannoo 3 mooraa bilxiginnaatii qabatanii bahuun gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamuun isaanii simameera. Oduudhuma wal fakkaatuun gaafa adoolessa 13 bara 2023 godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Horaa ganda Gaalee Magaadaa irraa waraanni bilxiginnaa 6 waraana bilisummaa Oromootti makamanii jiru. Isaan keessaa namni 4 hidhannoo guutuudhaan yommuu ta'u gama meeshaatiin qawwee AKM Turkii 4 boombii F1 2 rasaasa 730 fi gumbii 8 mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galchaniiru. Miseensonni waraanaa bilxiginnaa duraanii kun sirnichaa ganuun waraana bilisummaa Oromootti makamuutti gammaduun gocha badii kanaan dura uummata Oromoo irratti raawwataniifis dhiifama gaafataniiru. Ajajaan poolisii magaalaa Dabra Birhaan namoota hin beekamneen ajjeefaman. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti ajajaan poolisii magaalaa Dabra Birhaan Koomaandar Minuu Yaallet Cinqilloo rasaasa namoota hin beekamne irraa itti dhukaafameen ajjeefamuu bulchiinsi magaalichaa beeksise. Ajajaan poolisii magaalattii kun kaleessa adoolessaa 14 hojiirra osoo jiraniitti dhukaasa irratti dhukaafameen ajjeefamuunis eerameera. Akka koomishiniin magaalaa Dabra Birhaan ibsetti Koomaandar Minuu Yaallet ayyaana waggaa Sillaasee magaalattii keessaa kabajamaa ture nagaadhaan akka xumuramuuf qajeelcha kennaa kan turan yoo ta'u ayyaanichi erga xumuramee booda ergama biraarra osoo jiranii rasaasa namoota hin beekamne irraa itti dhukaafameen rukutamanii hospitaala seenanis lubbuudhaan hafuu hin dandeenye. Erga yeroo dhiyoo as hooggantoota siyaasaa fi qaamolee nageenyaa bebbeekamoo ajjeesuun nageenya naannichaa booressuuf yaaliin taasifamu baay'achaa jira kan jedhe bulchiinsi magaalichaa hoogganoota jajjaboo filanii ajjeesuun jijjiiramni dhufuu fi hanqinni mirkanaa'uu hin jiru jedhe. Kana malees yakkamtoota ajjeechaa kana keessatti hirmaatan hordofee seeratti dhiyeessuuf tattaaffii mootummaan taasisuuf uummanni odeeffannoo kennuudhaan tumsaa akka godhu hubachiiseera. Karoora mootummaan federaalaa humnoota addaa naannolee irraa hidhannoo hiikkachiisuun caasaa nageenyaa mootummaa federaalaa keessatti irra deebiin hundeessuu eegalee hordofee naannoo Amaaraa irraa mormii hidhannoo ka'ee hordofee baatilee lamaan darban keessa miseensa hojii raawwachiiftuu paartii badhaadhinaa fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Amaaraa kan turan Girmaa Yeshixilaa dabalatee aangoota siyaasaa fi qaamoleen nageenyaa hedduu ajjeefamaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork subscribe like gochuun hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen hafe wajjin turtii gaarii.